It began just after 7:30 local time. I can tell you at this moment, the skies above us are lighting up. ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። ደውራላ ቤት ያላችሁ ማለት ነው ካይዝነ የሚመጡትን ልጆች ሰብስባችሁ ያዙ ፕሊዝ። ቤት ያላችሁ ማለት ነው ግቡና ከፕሮፋይል ላይ ታች አስቀምጫለሁ አናግሩ። ብዙ ልጆች መሄጃ አጥተዋል ፕሊዝ። እና ደውራላ ይዝነያን ማለትም ካይዝነ የሚመጡትን ልጆች ማለት ነው ቤት ከፍታችሁ ተባበሩ እስከሚረጋጋ። አሁን በጣም አደጋ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ወይኔ ቤሩቲ ገላኒ ጅሮቹ ሁኖማ ቤሩቲን ሩኩታኒ ካኔቾ መጋላ ገገለኒ ጅሮ አማይቾ አኒ ቤሩቲ ቂጠለማን እንጅራ ዱራን ገጠሪ እቱሪ ከነሳ ሩኩታ ቱረን ወይኔ ያው ነው መሰገሌኑ ታዱ ጋዋቃ። ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ቤሩት ያላችሁ ሁላችሁም ደህና ናችሁ? ያው እንግዲህ አሁን እኛ አጠገብ ነው። በእናታችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ምን እንደምን ራሱ አላውቅም። እውነት በቃ በጣም ያስፈራል። እያያችሁ ነው መጥተው አፈንድተውብን ሄዱ። ወይኔ ጌታ ኢየሱስ ሰውንቴሉ ተንቀጠቀጠ። ስልኩን ራሱ Odu'amme waraanni baha giddu galeessaa sadarkaa sodaachisaa rageera. Odeeffannoo miliqee baheen Persiyaan yookaan Iraan misaa'ila Israa'el irratti roobsiteen miidhaa guddaa geessisuun ishee dhagahameera. Kanaafis Israa'elii fi Ameerikaan Pershiyaa durii akka rukutan ibsaniiru Iraaniin. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa balallii gara Israa'el gara Yerusaalemitti fi gara Beirut Libaanositti godhuu dhaabee jira. Yaaddoo guddaan uumameera. Itoophiyaan balallii xiyyaaraa dhaabdu malee Libaanos keessaa lammiilee 200,000 ol akkasumas lammiilee hedduu ammoo Israa'el keessaa ni qabdi. Isaan achi baasuu utuu hin taane balallii xiyyaaraayyuu dhaabdee jirti. Fuulduratti maalti ta'uuf jira? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattiin qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Waraanni baha giddu galeessaa sadarkaa sodaachisaa rageera. Odeeffannoo miliqee baheen Persiyaan yookaan Iraan misaa'ila Israa'el irratti roobsiteen miidhaa guddaa geessisuun ishee dhagahameera. Kanaafis Israa'elii fi Ameerikaan Pershiyaa yookaan Iraaniin akka rukutan ibsanii jiru. Guyyaan isaa hin beekamin malee ariitiidhaan tarkaanfii akka fudhatan akeekkachiisanii jiru. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa balallii gara Israa'el magaalaa Yerusaalemii fi gara Beirut Libaanositti godhuu akkasumas gara Iraanitti taasisuu dhaabee jira. Yaaddoo guddaanis kan uumame ergasiidha. Magaalaa Yerusaalem cinqii keessatti argamti. Uummata miliyoona 11 kan qabduu fi lammiileen ishee hunduu leenjii waraanaa kan fudhatan Israa'el walumaa galatti loltoota 600 hanga 700 akka qabduu ibsameera. Ta'us garuu yeroo ammaa kana hidhattoota biyyoota 6 waraanamaa jirti. Hidhattoota Hamas Gaazaa jechuudha, hidhattoota Hezbollah Libaanosii fi hidhattoota Sooriyaa, hidhattoota Yemen Huutii fi Iraan dabalatanii hidhattoota Iraaq wajjin wal lolaa jirti. Kana hundumaa kan hidhachiisaa jiru ammoo Pershiyaa durii, uummata Faares durii yookaan Iraanota ammaati. Iraan erga Israa'el hundeeffamtee bara 1948 jalqabee hamma bara 1979tti qofaa michuu gaarii akka turan seenaan ni dubbata.
waggoota 2000 duras walitti dhufeenyas walitti bu'insas akka qaban seenaan dudduubaa ni kaasa. Maarree erga bara 1979 asiitii Israa'elii fi Iraan diina walii ta'anii jiru. Dheengadda Iraan misaayilaa 180 waliin buufata waraanaa Israa'el dabalatee iddoowwan hedduu rukutteetti. Israa'el garuu kana ni dhuunfatti. Ameerikaa fi Ingiliz misaayilaa Iraan irraa gara Israa'elitti dhukaafamaa ture qolataa kan turan ta'us meeshaan Israa'el Iron Dome jedhamu akka haasaamaa fi ture kan misaayila irraa qolatee akka hin taane viidiyoo fi suuraawwan saatalaayitii irraa argaman ni addeessu. Maarree aariin ishee daangaa kan darbe Israa'el uummata Libaanosii fi Iraan ergaa akeekkachiiftee booda tarkaanfii Iraan Israa'el irratti fudhatteef uummatni Faares yookaan Iraanonni gammachuu qaban dirreetti ba'uudhaan ibsanii jiru. Yeroo ammaa kana gara Israa'el Teel Aviv, gara Libaanos Beirut akkasumas gara Iraan Teheraanitti balalliin xiyyaaraa godhamuu hundumtuu adda citeera. Iraanis erga tarkaanficha fudhattee booda daandii qilleensa ishee cufteetti. Aangaa'ota ishees iddoowwan duraan jiraataa turanii baasuudhaan lafa jala iddoo biraatti jijjiirtee jirti. Lammiileen ishees of eeggannoo akka godhan akeekkachiiftee jirti. Iraan lammiilee miliyoona 90 ol kan qabdu Iraan isaan keessa lammiilee miliyoona 11tti dhiyaatan waraana leenji'an akka qabdu himameera. Yeroo ammaa kana Faransaay fi Ingiliz akkasumas Jarman lammiileen isaanii Iraan jiran imbaasii isaanii dabalatee ariitiin akka ba'an hubachiisanii jiru. Kun ammoo wal waraansi Israa'elii fi Iraan akka hin hafne ni addeessa. Maarree xiyyaaronni Itoophiyaa fi xiyyaaronni Arab Emireet balallii baha giddu galeessaatti taasisan adda kutanii jiru. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa balallii gara Israa'el Teel Avivitti taasisu hanga onkololeessa 7tti adda akka kutee kan beeksise yommuu ta'u, balallii gara Beirutitti taasisu ammoo hamma yoomitti akka ta'e hin ibsine. Ibsaa galgala kenneen jechuudha. Akka dhaabbanni basaasaa Ameerikaa baasaa jirutti ammoo Israa'elii fi Ameerikaan har'aa yookaan boruu yookaan ammoo guyyoota itti aananitti haaloo isaanii Iraan irratti akka baatan ibsamaa jira. Erga kun nagaamee Raashiyaan ammoo gama isheetiin Iraan cinaa akka dhaabbattuu fi meeshaa waraanaan akka gargaartu kan ibsite yommuu ta'u, leenca ilkaan hin qabne kan ta'e dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo waraanni kun akka dhaabbatu gaafachuusaa itti fufeera. Kun hin ta'u yoo ta'e waraanichi waraana addunyaa sadaffaa kaasuu danda'a jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Wayita ammaa kana uummanni Faaresii fi uummanni Yerusaalem riba malee bulaa jiru. Alarmiin balaa tasaa yeroo iyyuu battalatti ijoollee isaanii guurratanii lafa jalatti iddoo balaa tasaa itti baqatanitti dhiyeessu. Addunyaan iddoo lamatti hiramtee jirti. Biyyoonni lixaa Ameerikaa, Ingiliz, Faransaay fi Jarman, Awustiraaliyaa dabalatee Israa'el cinaa yoo hiriira. Biyyoota Eeshiyaa keessaa Jaappaan qofaadha Israa'el cinaa kan dhaabbate. Kanarraan kan hafe Chaayinaa, Ruusiyaa fi Kooriyaan kaabaa ammoo Iraaniin akka deeggaran ibsanii jiru. Kana gidduutti waraanni addunyaa sadaffaan akka hin kaane sodaatamaa jira. Kun egaa waan nu barsiisu qaba. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti akkas jedha. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka hin naanetti ilaalladha. Kan akkasiin kun ta'uun irra jira. Kun garuu amma illee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Beelli sosocho'insi lafaa iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuutii jedha. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'aa hin adeema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayya. Saba hundumaa biratti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti hin lallabama. Kana booddees dhumni lafaa hin ta'a. Yesuus itti fufee egaa inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessisuun ni Daani'el raajichi waa'ee isaa dubbatee iddoo qulqullaa'aa dhaabbatee arguuf jirtu. Namni kana dubbisu haa hubatu. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasii jalqaba biyya lafaatii jalqabe hamma hammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Guyyoonni sun utuu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokko iyyuu fayyuu hin danda'u ture. Amma garuu warra fo'amaniif jedhanii guyyoonni sun gabaabbachuudhaaf jiru. Akka bakakkaan ba'a biiftuutti bu'uu hamma lixa biiftuutti ibsutti dhufni ilma namaas akkasuma hin ta'a. Yesuus itti dabalee rakkina guyyoota sanaa booddee achumaan biiftuun hin dukkanoofti, jiinis ifashee hin laattu, urjoonni waaqa irraa hin harca'u, humnoonni bantii waaqaas hin raafamu. Yommus milikinni ilma namaa waaqa keessatti mul'ata.
mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa irraa hundinuu boo'uuf jiru. Ilmi namaa immoo duumessoota waaqa irraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru. Inni ergamoota isaa waaqa irraa sagalee malakataa guddaa wajjin in erga. Isaan immoo warra waaqayyoo fo'aman qixaarfanii handaara bantii waaqaa gar tokko hamma gara kaanittis walittiin qabu jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 6 hanga 31. Egaa dammaqaa ibsaa keessan qabsiifadhaa. Masiihiin keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka hattuun dhuftutti deebi'ee hin dhufa. Maaraanaata. Nifannot bae angafni naga nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e angafni naga nifannot bae angafni naga nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e angafni naga nifannot bae angafni naga nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e angafni naga nifannot bae angafni naga nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e Akenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hunduma fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate olaaraaraati Yesuus olaaraara isa fannoo baate Oladifamati Yesus, oladifama karasatin jire tula argama. Oladifamati Yesus, oladifama karasatin jire tula argama. Gurgudda baachuun ammaatu cubbuu ga'uufi baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree ba'aa gurgudda baachuun ammaatu cubbuu ga'uufi baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree angafni nagaa nifannot bae angafni nagaa nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaase ifa bara baraa keessa nu jiraachise angafni nagaa nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e harki sidaachee hin qabne hin dandeenye ufuun fayyina keenya galma hin geenye angafni nagaa nifannot bae angafni nagaa nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e amma du'i geessu nutti agarsiise cubbuuf abarsasaa nurraa calaase angafni nagaa nifannot bae angafni nagaa nifannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e
qabanne tollaa'e biniifee dukkanni keenya bitaamne garboom keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne tollaa'e waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.